Jaarsakee manatti hidhadhu diddunaan hin boohini jedhama ta dureen kiyya kahar'a. Maaltu si ga'ee ni hidhadhu namni naan jedhu illee hin dhabamu garuu dhaggeeffadha isin fayyada. Jaarsa keessan manatti hidhadha waa sadii manatti hidhadha narra fuudhe jettanii iyyuun duratti shamarran teen yookiin hawwanni teenna waa sadiin jaarsa keessan manatti hidhadha. Tokkoffaa dhiirri amala isaatti uumama rabbi isaaf kenne keessatti malika ta'uu barbaada takkaahu mootii ta'uu barbaada. Kanaafuu malikummaa isaa kenniif yookiin mootummaa isaa kenniif rabbiin haala ilma namaa irratti uume kana rabbiin beeku dhiira kamillee malika akka inni ta'u addunyaa tanarratti carraa kenneefira. Hundi isaatu mana isaa keessatti dhiirri malika. Waan caammaa xaraguuf, waan mootummaa ta'eef, waan dammoo dhagaa cabsuufi miti. Waan dhiira ta'eef qofa malika ta'uu barbaada. Mootummaa kee ta'uu barbaada. Waan dhiira ta'ee si fuudheef qofa. Whatever kees waan fedhe dhagaa haa cabsu, lissuroo haa dalagu, doktora haa ta'u, waan fedhe haa ta'u. Malika godhiin. Kabajii jechuu kiyya. Keessattuu bakka sadii dubartoonni dhiira kabajaa. Yoo bakka sadii sanii irratti hin kabajin naan hin boohinaa. Tokkoffaa keessummaa biratti kabajaani. Keessummaa biroo isin jedhu hiriyaa isaa biratti. Tasumallee ittiin qalladin, qalbii hin taanellee ittiin hin jedhiniin. Lammaffaa maatii isaa biratti. Maaliifi maatiin isaa yookaas jaallatan yookaas hin jaallatan ta'a. Yoo ati isaan biratti isa xiqqeessite isaanillee duubaan maal fuudha jedhanii waan itti qaaqaniif carraan inni si hiikuu yookiin dammoo carraan inni nama biraa sirratti ilaallachuu baay'ee bal'aadha. Kanaafuu bakka sana eeggadha. Sadaffaa maatii keessan biratti. Maatiin keessan siif maatii haa ta'u malee isaaf soddaa akka ta'e hin dagatiin. Kanaaf soddaa biratti namni uumamaan kabajamuu ammoo niin fedha. Kanaafuu tokkoffaa mootummaa godhaanii kabajaanii bakka sadan sanitti jechuudha. Meeqaa kenna tokko abbaan manaa keessan alaa dhufe waan inni harkaa qabu san irraa lafa keettanii takka huuqee baltan. Meeqaa keessantu yoo hiriyaa isaa hojii inni dhufe mataa isaa dhungattanii ol this not a shame shamey miti waan kana. Lammaffaa nyaata isaa eegiif. Dhiirri garaa jaalata waliin somnu. Dhiirti garaa ni jaallatti. Garaa isaaniitiin bakka diriiraa yaaqum. Dhiirri guyyaa lama si obsuu ni danda'a. Guyyaa sadi akkas si obsuu danda'a. Garuu irra deddeebiidhaan nyaanni nagahaa manaa dhiyaataaf hin jiru taanaan beekisi osoo hin tahin tamana nyaataatti nyaata biraa nyaate sanillee ni hawwa. Isa reality kun uumama isaaniiti. Kanaafuu nyaata isaanii eegaafi baay'ina xiqqeena jechuun qulqullina nyaata isaanii eegaafi. Nyaata isaanii yeroodhaan qopheessaafi. Osuma nyaanni iyyuu wanni mana jiraateyyuu jiraachuu baate at least nyaata yeroo tokko isa adabuuf jettanii yeroo baay'ee dubartoonni waan kanan godhan. Jaarsa manaa keessan adabuudhaaf jecha nyaata osoo hin dalagin eeyidanii nyaanni hin jiru jettaniitiin mana Ruwaandaa walitti hin godhina. Waan tokko ilaaf ilaamiidhaan hiikkachuu baradha. Nyaaraan haasa'uu baradha. Isatu khayrii qaba waan ta'eef. Hubbii kiyyaa habiibii kiyyaa wayite jaalallee sanillee meegar bultii fida. Like rabbiin barkanaa fi jaalala bultii dura haraama godhe. Maaliifi haasaa afaan kennaa kulli fixannee dhufna waan ta'eef baktii ajaa bichatti nuwaaf gaafa gara bultii dhufnu irra caalaan kenna. Baktii ajaa jazbaa jechaa bichatti nuwaaf lubbuu kiyyaa habiibii kiyyaa habiibtii tiyyaa naanfa waan hedduu fixanneetiin hin dhufnu achumatti jechuudha. Bultiin duratti gaafa dhufnu duuboonni sun gara halaalaa gaafa jijjiiramin nutti mi'aawu. Kanaaf kana ofirraa dhorkuudhaaf like relationii bultiin duraa san dhaabaa yoo dandeettan. Yoo dadhabdan immoo eega bultii dhuftanillee lubbuu habiibiin himataate halaala sanillee beeka akkasitti. Sadaffaa qulqullina. Bakka dirqama qulqullina. Waan mana kiraa keessa jirtuu fi miti. Waan mana dhuunfaa keessa jirtuu fi miti. Waan mana dhiphaa yookiin mana bal'aa kushiinaa keessa bakkuma jirtu hundatti qulqullina akka ta'e eegduuf ni fedha ilmi dhiiraa. Qulqullina isaa eeguufiin dirqama nurratti waajibayyuu. Maaliif jennaan maal jedha Rasuul sallallahu alaihi wasallam dhalaa yogguu laaltu si gammachiistu jedhanii. Dhalaa yogguu laaltu si gammachiistu maal jechuudha hiikaan kun yogguu laalu nama gammachiisuun diimaa ta'uu miti namni gurraacha ta'uu miti magaala ta'uu miti qulqullina nama tokko amma yoo akka fedhe bifni isaa jiraate nama nuti akkanumatti isa laaluu feenu jira yoo inni qulqullina qabaate ilmi namaa kun uumamaan qulqullina waan qabu ni jaallata. Kanaafuu mana kee qulqulleessuu uf qulqulleessuun sirratti dirqama haa ta'u. Waan tokko tolerate hin godhu ilmi dhiiraa yeroo baay'ee. Waan ati ilmaan yookiin ijoollee baay'ee qabduuf isaan san tiriit gootuuf nama qaliila namni waan san si hubatu. Yoo ati akka feete of ka gad dhiiftu taate tolerate baay'een isaanii sin godhan. Osoma tolerate godhanii ilmaanuma isaaniitiif akkana taati jedhanii garuu qalbiin isaanii waa yaatti. Qalbiin isaanii sun akka hin yaanne akka manatti gadi dhaabattuuf jaarsa kee manatti hidhadhu. Akka ittuu ilaalu waan gaarii sirraa argu fuula keetirraa akkaataa uffannaa keetirraa. Uffannaa alatti ilmi namaa godhatu kun martinuu halaala mana keessatti.
garuu alatti kaa'atanii deemuun haraam. Kanaaf namoonni tokko hubannaa akka waan shari'aan islaamaatu surreen kaa'atinaa jettee takkaahu mana keessatti uffata isin qabuun kaa'atinaa jetteetti namni yaaduun jiru. Ambateena ummata abbaa manaa keessan dura uffata akka fedhe isin qabu kaa'achuu ilmi namaa mirga guutuu qaba. Haala ajnabiyyaan mana hin jirreen uffata akka fedhe kaa'achuu ni danda'a. Surree bakka waan sitti tole paashineetii kamillee ta'uu ni dandeetta mana kee keessatti. So ani kanallee godhaa jechuu kiyya osoo hin ta'in garuu modernize huunu haala yeroo irra jirru waliin jaarsa kee manatti hidhadhu. Fuula kee eeggadhu. Shurufkaa qaama keetii eegif, foolii isaa, funyaan isaa eegif, ija isaa eegif, gurra isaa eegif. Like hoteetti duwwal maali jettee walitti iyyuun sun khayriin qabu. Kanaaf wanti tun faayidaa guddaa isinii qabdi. Waan sadan tanamee sirreeffadha ijoolleen durbaa. Tokkoffaa kabajaa isaa, lammaffaa dhiyana isaa, sadaffaa qulqullina mana keessanii fi maatii teessanii. Ijoolleen durbaa hedduun meekaapiin kana ofiin bocinaati deema waan mooyaa harka keessanii akkaataa kabajaa ilma dhiiraa itti kabajanii fi akkaataa qulqullina keessanii baradha. Waan tokko isinitti himu ijoollee dhiiraa dubaraa namoo warroota bultii keessan jiseen fuulli kenna yeroo nuti mana jirutti buguriif waan garagaraan ni badata sirriidha. Garuu na amana osoo isin kireema takkallee osoo hin dibatin akkasumatti obsitanii abbaa manaa keessan bira geettaniiti. Wallahi akka ajaa'ibatti fuulli keessan kun ni tola. Uumamaan waan jedhamu jira san amma himuun fedhan. Uumamaan fuulli ilma namaa kana rimuuf ta'eetiin akka malee walawwalamee bareeda lalan takka eeguu heerumtee jette jechuudha. That's the reality. Isin garuu uumama rabbiin processii gaafa san sirraa balleessuu lafa kaa'ee dhiifnee jidduu tana kireema fayyadamne. Jidduu tanatti fuulli keenya dakkaata lazzaa fixata maalummaa isaa qodummaa isaa fixata. فالله وان كان إن قلنا ربي سني ألافسو سنجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.